Balaa qiyaamaa dhufe malee buniin biyya kana keessa immoo waan si dhibu haadha ijoollee shanii haadha ijoollee afurii faayil kiloos jedhanii abbaan manaa ilmaan kooti haadha manaa kooti naa guutaa jennaan ilmaan fuudhanii irratti guutaniiti haadha manaatiin simbeen gala jedhaa jiru. Ture wanni kun amata lamayyuu erga koronaatii wanni kun. Okay. Harkee bar TikTok irratti ture warroonni kun 500 fi 500 kana numaan dhagee warroomati wantaati miidiyaa YouTube naamu zeetuma wanta jennee jirra wantaati. Egaa dubbiin tun dhugaa taate waan tokko dubbadha dhiifama naa godhiiti. Laal namni keenya yeroo itti himtu sin dhaga'u eega balaan buute booda iyya. Waliin callisuu kana amala keenya. Kanaaf amma hatattamaadhaan addunyaatti jechuu qabdan. Wanni akka laaftuun laaltee ganamaadhaan asoo guddattee lafan qabatiin isaan seera baafatanii jiranii. UN mirga isaanii waan guddaa dhaabar amma wanni jiru yeeziin Oromoo laal kolosfaayilii anis nama kaayiroo ture ni beekta. Anama kaayiroo ture ni beekta kaayiroo sochi boojoo ture bara. Waa'ee kaayirootti isin hin beekan. UN kaayiroo uummanni kaayiroo akka baay'ina isaatiin hawa community dadhabaa qaba. Amma durallee dubbannee jirra. Dubbii sanillee atillee kaastee turte. Tama qabdi. Garuu kaayiroo qofa irratti rakkina akkana uumamuun ajandaa san guyyuma lamaaf dubbatanii dabruun keessanii fi namichi walta'iinsa keessan dhabuu kanaatu fide. Kanaaf communitiin achii hatattamaadha. Maal gooti maqaa Oromootiin achi ta'anii. Warri kaayiroo keessa jiru biyya biraatiif sagalee ta'a. Kanarratti waamicha obbolummaa waamicha namoomaan isinii dabarsa aktiivistoonni warra saayiban kiyya ta'an rakkoon qabu ittan himaa. Warri kaanillee iyya dabarsa gara TikTokiitis dubbadhaa irraa ajandaa godhaa dubbadhaa utuu qabamuun ni galin jedhe booddee namni keenya haadha galfii deemaa jira. Jara nate amma maallaqa birii dhibba tokko ofirraa qabdu. Okay. Nimti kaalofte iyya dabarsaa. Galatoomii waarik ani amma nama akkanaatiin unoolaan akkana barbaanna nuti kaleessaas yoo abbaan iyyate firri ni dirmata warri kaayiroo iyyinaan halkanii guyyaa dubbatu. Warri kaayiroo jettu tokko barreessaa ol galaa dubbadhaa jedhi muniire. Laal nuti yoo abbaan iyyate kasuudii jirus yoo warri suudii iyyate cinaa dhaabban yoo warri kaayiroo iyyate biraa dhaabban yoo warri Duubaa iyyate dhaabban amma booda dhimmi abbaa qabu san yoo dhaabbatee dubbatee iyyitaaf ani amma yaada keessatti ni deeggara halkanii hawaasa keenyatti borgalee jennaan dararamuu jiru sana sodaataa jira malee wanna karaan jiru na bira. Akkas itti okay wanna kana isin hojii jirra iyyuu qabna ani hiriirallee bahu qindeessu biyya faranjitti illee isin hojiin hin jira ilaa addisanii dhugaa jirtuun isin dhiibba. Nama kijiballee asirraa dubbadhee gadi bu'u miti. Nama kophaa hiriira bahu isin kadhaga. Aboo waan bareeda fiddee waanuma haala ammaan tana deemaa jirurraa fiddee waan gaarii dhagaa'e tanarratti gaasilaa kan gabbee dubbachuu qabu koomunitiin eenyu ture koomunitiin biyya tana keessa jirtu tasiitiifuu nu hawaasa dhiisi tasiitiifuu waan wal quba qabanuun fakkaatu tanarratti namu akka naannawatti gaa namni waluma beekaa nama jajjabaa finnee walitti dhufnee torbaanota kana keessatti karaa adeemsatti hojiitti hiikutti deemuu qabna yoo saniin godhin ammoo gaafa rakkinni dhufe waywaachuma taate jechuudha. Dhugaa waan akka malee hamtu biyya tana keessa deemu jira wallahi waan akka malee hamtu qaaleensi jireenyaa samii manni karaa sirratti dabalan qaaleensi jireenyaa warra keessa jiru dhiisa hatta sokoraatu namni harkachuutti hin jiru haala hamaa biyya tana keessa deemu jira mootummaalleen seera biraa baafate jechuudha seera haaree baafate yoo inni tasitiifuu namni keenya jala deemaa jiru namni keenya rakkootaan bara rakkinni nama keenyaatis karaa koomunitiin haa ta'u karaa waa hundaatiin rakkinoota dila kana itti iyyaan jiru itti waywaachaan jiru. Itti ibsachaa jiru. Kanaaf isinis caalirraa jechuun kan namni abbaan iyyatu malee namni maal waa si godha yoo inni yoo dheeyitee itti iyyate malee waa takka. Kanaafuu namoonni halkeessa yeroo akka gandatti nutis akka dandeenyutti jaaramisaaf gareedhaas gruppiis akka naannoottis haa ta'u akka afoshaattis haa ta'u karaa hundatti ni ibsina. Walitti dhufnee waan kana torbaan tokkicha kana keessatti hojiitti hiikuu qabna. Hiriira baanee achitti yaada keenya ibsachuudha qabna. Gaafii mirga qabnaa bar akkuma isaan waa hedduu nurraa qaban nuti isaanirraa mirga qabna. Yoo inni irraa gaafii sirrii gaafachuudhaan. Waan daban ta'in gaafa. Haadha manaa abbaa manaa walitti hin guunnu jechuun maal jechuudha dhaamata sadii. Kun waan ajaa'ibaati wallahi haadha manaatii fi abbaa manaa. Ilmoo kee fidadhu kun. Fidadhu jaartii keenya ija keenyatti fidini. Ajaa'iba sun.
warri as jala kiiloo jirtan haareenii seentan warri haareenii seente maali warri jettanii waa'ee Kaayirooti. Kaayiroo keessatti namni waraqaa hin qabne waggaa 5 fi 500 adabamuu deema. Hidhaas waggaa 5 irratti murtaawa. Oromoo achi jirtuun gaaga'ama keessa seentee jirti. Addunyaan Kaayiroo qofarraa iyyuu osoo hin taane warri Minisoota, DC, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Ingiliis, Jarman jirtan qaama yookaan keessaafuu warri Beeljam fi Swiizerlaand viidiyoo irratti illee agartan ani kophaa kiyya lubbuu takkaafiin Jeeneevatti bee gamtaa Awurooppaatti jechuudha. Akka isanis agartan laayivii kiyya irratti. Oromoon hundi naannoo san jirtan gadi baatanii uummata kanaadhaaf eega dubbii adda wanta gootan sagalee taafinjaa keessaafuu Swiizerlaandii fi Beeljam warra jiru jechuudha. Gamtaan Awurooppaatii fi bakki addunyaa achi jira. Warri Ameerikaa keessaas Niiworkii jira. Sadeen kana informaationa asumaanii dabarsuu barbaada. Gamtaa Awurooppaatii fi Yuunaayitid Neeshiniin bakka lama jira. Swiizerlaandii fi Niiworkii gamtaan Awurooppaa Beeljam jira. Akkasitti bal'inaan irraa haasofne gara tiiktookiinis as baga gamanaan dhuftee hawaasni keenya ciccimaan hawaasni dooktarri piroofeesarri waa feesbuuka waan fayyadamuuf yaada kana baga asiin nu dabarsite. Galatoomi naa uummanni quban qabne quba qabaadhaa warri haareetti ol seenta yaadachiisuu barbaadeeti dhiifama. Sheer godha. Ayyee buleewwan keenya dubbadhaati namoota ol Foon guddaan biyya kana keessatti amma dhufe 500,000 fi hidhaa waggaa 5 caalaa qarshii shawwaan ittiin nyaatee buluun qabu hawaasni keenya biyya tanaa yoo dhugaa dubbanne. Kanaaf irra caalatti namoonni parsanteejaa 100 keessaa 80 ol namoota walirratti hin guutamne kophaa qullaa jiru jechuudha. Namoota faayikiloos saniitu baay'een guddaa jira biyya kana keessa. Laal yoo abbaan iyyate firii dirmata. Yoo amma booda ijoolleen Suudaan Arabiyaa gurmootee bahatanii yoo iyyattan nama isiniif dubbatu yoo sappoorti gootan yoo nama waa'ee keessanii dubbatu gurmootanii sheer gootanii kaampeenii isaanii irratti hirmaattan isiniif gabbahan iyyan. Amma warri Kaayiroo gadi bahee iyyatan oolina. Yoo isin iyyanne hiriirallee isinii baanu biyya Faranjii baroodoo kan keessa isinii gangalanna. Yoo isin miliyoona isin garuu teessanii karaa biraa wanta jette kun Buhaariin dura jira. Dhugaa jirtu isinii. Yoo iyyittan ani Mubaarikillee qeequun danda'e. Yoo iyyittan nama biraa hunda qeequun danda'e. Garuu asoo isinii abadan dhiiru wanta jiru galatoomi. Ayyee buleedha galatoomi. Ayyee dubbadhu obboleessa keenya. Ayyee baga nagaan nu eegdanii fayyaa ta'aa dhimma bakka Masrii irratti dubbachaa jirtanii. Muniiree mi'uutti qabadhu. Ayyee. Dhimmi baqattoota Oromoodhaa biyya Masrii qofa miti. Ani amma fakkeenyaaf Somaalilaandii keessa jira. Akkuma isin amma dubbataa jirtan kana har'a waraqaa xala'aa jijjiirraa oollame asirratti dhimmi maatii guutuudhaa kuni rakkoo irra ture garuu asii eeyyamanii jiran